amma maal godhuu qabdi tan lamada warreen sabbootonni Oromoodhaa kan qabsoo biyyaa fi as keessaa godhaa jiran maal wayyeeffachuu qaban tan jettu sanifu it is very important Oromoo wanni isin godhuu qabdu maali tuni waa'ee qabsoo hoggantoota Oromoo laalchisa hayyee Oromoon wanni godhuu qabdu Oromoo tiyya yaa sabboonaa Oromoo tiyya hijaa fixadhu ablee qaramtee siiteessi ableen nafxanyaan Minilik abaabotee fixe abaaboteenya fixe kasan daranii kan gartee kan teknooloojii wajji deemuun dhufe kuni sigalee abiyyiin nama fixuu fi mootummaan nafxanyaa mootummaan ammaa tan abiyyiidha nama fixuu irratti shaaxirummaa nama fixuu qaceellotti qabdi shaaxirummaa nama adda baaftee shaaxirummaa mataa qabattee angoo tanaas qabattee akkaataatti ilmaan Oromoo godhaa jirtu dhaabotii Oromoo godhaa jirtu shaaxirummaadhaan beekuun barbaachisa diina kee shaaxirummaa isaatis beeytee dura dhaabbachuun barbaachisa osoo hin beeyne dura dhaabbachuu osoo hin ta'in akka shaaxirate akka gowwaate hunda isaa beeytee dura dhaabbachuun barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu Oromooti ilmaan Arsii ilmaan Wallaggaa ilmaan Harargee summii garaa qabdan fixadhaa. Yoo summii garaa qabdan tana fixachuu baattan qabsoo godhuu hin dandeessan. Waslaattaan irra guddaan isaanii nan beeka. Niin beekaa mi gadi fageenyaan hin beeka. Osoo summii garaa qabu osoo Wallagga jibbu Arsii Wallagga jibbaati irra guddaa qabsoo gooti. Wallagga Arsii jibbaati irra guddaan qabsoo gooti. Harargeenis Wallagga jibbaati qabsoo gooti. Wallaggaas Harargee jibbaa qabsoo gooti. Akkasuma Arsiinis Harargee jibbaa qabsoo gooti. Harargeenis Arsii jibbaa qabsoo gooti. Yoo jibbeen ta'in meenaa askanniqa. Meenaaf mee maal ragaan haadheensita guuniifin tana jiru ragaan qaban. Afaaninsi garansi jaala afaaninsi arrabsee afaaninsi lolee harkaansi dhee garaa keessaa fi onnee keessaa yoonin kiyyeessi jaaladhe irra fardiidha jechuudha. Tuni tan qabsoo Oromoo laamseessite irraa takka ammallee. Obboleeyyan kiyya seenaa. Warreen miidiyaa qabatee haasawaa oolu. Warreen miidiyaa irratti haasawaa oolu. Warreen qabsoo tana godhaa oolu. Arraan tana dubbiin ani jeetu yoo hin jiraanne ani maraataadha. Ani immoo qabsoo Oromoo duraan dhaabbachuuf akkana godhadhaa jechuudha. Diinni kana beeka. Kana beeka. Lafaa hin qabnu. Maaliif garaa keessa wal jibbinee afaanumaan qabsoo hojii goona. Guyyaa tokko keessatti diina kana guusina osoo garaa keessaa qabaanne arra Oromoon silaa wal taate akka akkuma dhageessatti qeeroon arra gaara seentee bikka seentuu dhabdetu hundi woboo fi qeeroon maal irratti mataa wali qabatanii arra uujanii loluu dhaban rakkina keenya arraan tana woboo gaara jirtu yookaan immoo Wallagga jiraadhu Arsii jiraadhu Harargee jiraadhu Shawaa keessa jiraadhu Nageellee Booranaa jiraadhu Walloo keessa jiraadhu bikka feete jiraadhu obboleessa kee qabsoo godhuu jiraa dhageesse wanni si teessise maali rakkina jiru hin ta'in jaarraan abbaa gadaa Rabbi rahmataa godhuufi gootawwan keenya kan du'e Rabbi rahmataa godhuufi qabsoo godhu jiraa qabsoon kophaatti mudhii nama kutti jechuudhaan goota keenya waaqoo guutuu dhaqee jechuu maali san hija garaan qabne qabsoo hojii goona jeen dhaqeetti hime seenaa ilmaan Oromoo dhugaa jirtu dhiifteeti waan biraa haasoytaa jirtu miidiyaarraa dhugaa jirtu tana arra qabsoon Oromoodha akkana laamsooytee ijoolleen kara deemtu dhabdee siraa wanni hin taatu mataa horii qabatee namni lola waliin dhuma yookaan waliin bilisummaa san baasa. Daggala qabsoo Oromoodha aanaa Haramayaa Gobelle
daggala qabsoo Oromoo peentaagonni Oromoodha. Daggala qabsoo Oromoo peentaagon Oromoodha kan kutaa 10 takka nagi eessa Gobeelle obboleeyyan kiyya Gobeelle yaadadha kan kutaa hunda warri qabsoo beeytan warreen dhalattuun amma qusaatuma dhageeffadha seenaa tana kijibamuu dhugaa adda baafadha. Gobeelle ilmaan Wallaggaa ilmaan Shawaa ilmaan Jimmaa ilmaan Harargeedha ilmaan Arsii ilmaan Nageellee Booranaa ilmaan Walloo ilmaan Gujii namni kutaa hunda keessaa qabsoocha keessatti hin godhan hin jiru jalqaba qabsoon gisee eegaltu daggala isaaniiti dubbee isaaniiti mataa wali qabatanii lolaa turan waan takka takkaaf addaan bahanii malee eegas mataa wali qabeensa sanii dhabame amma meenaa as kanniree anaan maraata moosiin maraata waan godhuu qabdu dhiiftee qabsoo waan biraa godhaa jirta wanni diinni kanatti qooqee ilmaan Oromoo fixuuf wanni diinni kana qooqee gaddeemee nama si jaaruuf wanni diinni kanatti deemee abbaa garaa kee si jaaruuf abbaan garaa keetus yoo abbaan garaa keenya biltsiginnaan yookaan immoo oppiidiyoon yoo nuti mataa horii qabanne hin qooyxu ni sodaatti. Gaafa Oromoon mataa horii qabatte gaafa Oromoon mataa horii qabattee takka taatee wanni dhumatte mee qabiinaa taa'i dantaa teetiif jecha ilmaan Harargeedha mataa horii qabadha. Dantaa teetiif jecha ilmaan Wallaggaa mataa horii qabadha. Dantaa teetiif jecha ilmaan Arsiidha mataa horii qabadha. Dantaa teessaniif jecha hayyee waraana dhabne hin dhabne ni jiraa jenna laallee garra jaalmarroo mee labsi kee yoomiif keeyse mee labsi kee yoomiif keeyse qawween har'aan tanan ta'in guyyaan isin taatuuf bushaadha ilmaan Oromoo wanni Oromoon godhuu qabdu tana sirreessuu dhabda ka'i qabsoo akka kutaa keetitti ijaarame ka'i Harargee jaarradhu waraana osoo waraana biraa sitti hin jaarre ka'i ilmaan Arsii jaarradhu waraana osoo ni fi kutaa bikka biraatti waraana sitti hin jaarre ka'i kutaa hunda jaarradha fakkeenyaaf har'aan tana waan kalee abdi waan kaleessa godhaa turan waan kaleessa abdiileen faan wayyaanee hojii godhaa turte arra deebisuuf deema yoo ati jaaramtee naannoo hundaa jaaramteen kaan ilmaan Oromoo bikka jirtanii wal gargaaraa jenne wanni godhuu qabdu Oromoon jaaramuudha. Jaaramu giseen siin jiru jaaramu ulee fi mancaan deemuuti. Jaaramu qawwee si ajjeeftu bikka feetee fidadhuu saami feetu bitadhu qawwee dura caana olin jaarame Harargeen marroon biraa Harargeen ba'uu qaba jechaa turre marroon biraa Arsii keessaan ba'uu qaba. Akkasumalee diinni mataa qabatee siin kennu marroon kutaa hunda keessaa ba'uu qaba. Tun dirqama ta'uu qabdi jechuudha. Oromoo yoo tanan ta'in takka takkaan nyaadamta. Diinni keenya nama biraatii miti nuti. Ilmaan Oromoo yoo tanan taane akkanumatti nu gargaara wal gargaarra osoo jennuuti yeroo nu dabarti jechuudha. Oromoo kay qabsoo godhi qabsoon maali dhiisi qotee bulaa kay lafaa dhiisi waan lafa keessaa guurtu ifiifuu jiruun qabdu dhiisi kay karaa qabsoo naggaatee
dhiisii ka'e kana qabsoo waan daleede san hin nyaattu yoo gabbartee ani Minilik jettee jiraatte malee qotee bulaa waan keetirratti ani Oromoo jettee qotattee nyaachuu hin dandeessu yoo Minilik taate malee. Kanaafuu qabsoo godhuun dirqama jechuu laali hiriyaa teenya laala hiriyaa teenya akka qabsoo kanaan goone 90 takka nu dhorkan qabsoo har'a qeeroon akka rakkaatee kutaa hundaan walgeessi ta'an silaa gaafa 90 takka taate finne Harargee bichaan lafaa ka'ee 90 takka chaartara kabajaa fi jinni kabajaa jaanii qabsoo qeeroon itti daamtee silaa gootu nu dhorkan jechuudha. Chaansii akka har'a dhuftee tan silaa gaafas ummanni Oromoo akka amma dammaqe kana dammaqee ka'ee silaa Oromiyaan bilisoomte ammallee dhiyoo jirti Oromoon yoonii fi waan amma jennu kana goote yoonii fi hijaa jirtu garaa keessaa baafte yoonii fi bikka jirtu ijaaramte qofaa jechuudha. Tuni dirqama ilmaan Oromooti. Qotee bulaa Oromoo dhiisi ka'ii kara qabsoo naggaadee Oromoo waan naggaddetan hin nyaanne ni ilaalta yoo nifxanyaa taate Minilik jettee jiraatte ni dalayda ni nyaatta ni dhugda ergamtee qaceellotti isaan jalaa waan isaan gartee isaan irraa asii yaa'e ni arraabda ka keessaatii miti ka isaan akkanaaf buuqanii mi kana arraabda ka asiin gayyaa'e sana arraabaa jiraatta umaan taatu yookaan immoo ni kuttaa jechuu saniifuu qabsoo godhuun dirqama. Hayyootan keenya dubbatanii jiranii Oromoo qabsoo godhuun dirqama keenya tan lamadaa waa'ee qabsoo Oromoo sabboontota Oromoo kan biyya keessaa godhaa jiran galatooma wanni godhaa jirru bareedduudha. Oromoon qabsoo dhiisuun qabdu amma booda warri biyya keessa jirru biyya qabsoo godhuun barbaachisaadha. Warri biyya alaatis qabsoo godhuun barbaachisaa namuu roga jiru waan danda'u godha. Keessaafuu warri biyya alaa waan danda'u godha jechuu dandeenyaan warri biyya keessaa immoo dirqama godhuu qaba. Maaliif isaatu itti aana lubbuu isaatii baha. Warri biyya alaa lubbuun hin baatu surrumaan nyaadhama malee. Warri biyya keessaa dirqama godhuu qabaa. Warri biyya alaa dirqama godhuu qaba ammoo waan danda'u godha. Sigalee yoo dalagaa dhiise waan gargaarsa sii kan nu qabu ati dalagaan teetii fi wanni hundi kee qabsoo ilmaan Oromoo kan biyya alaa jiran dalagachaa gizee yeroo qabaatan waa godha. Hiriira bahu dalagaa irraa guube hiriira bahu hiriirri jiru dalagaa irraa waa fudhatee way hidhamee jiranii waan takkatti namni biyya alaa haada bikkuma dalagaati haadaan ka gadhiisanii malee akka keessanitti akka mirga guddaa san hin qabu. Warri dalagaa godhate yoo taate malee tana dhugaa walitti himuu qabna. Warri dalagaa dhiisee waan kana godhu hanga yerooti booda waan dalagu san waan gargaaru ni dhaabaa jechuu yoo dalagaa dhiise. Ammaan tana ummanni Oromoo harkaa wal fuudhaa dalaga kaan oguu dalagaa deeme kaan godhaa guyyaa walii galaa bikka dalagaati gartee hayyama fudhachaa wanni kun akka bareeda deemaa jira akka durura ta biyya alaa tana tan biyya keessaa immoo halkanii guyyaa 24 hours dalagaa godhattee qabsoo godhuun dirqamaa jechuu. Saniifuu tana keessatti warreen qabsoo Oromoo tanatti gufuu ta'anis gingilchuun barbaachisaa. Tanagaa warri qabsoo Oromoo gufuu ta'an kanneen bilchiginnaa fi osoo bilchiginnaan fakkaanne harka lafa jalaatiin ilmaan Oromoo wanni godhan gingilchuudha. Gingilchuu biyya alaa tana keessatti mirga qabna ni dandeenya. Gingilchinee baasu dhugaa walitti himu warreen wajji dalagu kan hunda keessa mirra guddaan isaanii warreen hiriira bahu kan hunda keessa hundi dhugaa kan hagartee dhufee waa laalee deemee waa guuru hedduu jira. Mataa kiyyarraa qabaa qorachuun barbaachisaa. Anarraa eegala. Warreen achi dhadhaabannee waa dalaguun hunda warreen dheengadda Abiyyi qeebalee maallaqa guuru jiru.
takka ganaa wal qorachuu barbaachisa. Qabsoon Oromoo wayyaaniin akkana wal gingilchitee bilisoomte. Eertiraan akkana wal gingilchitee bilisoomte. Oromoon gingilchaa malee deemti ogguuni fi geesse bum. Gingilchaa malee yaana wal gingilchinu qabsoo Oromoo keessatti namu bum. Faayinaalii guugeenya bum. Ta'uun qabdu. Warreen qabsoo Oromoo biyya alaa tana keessaa gootanis wal gingilchuun barbaachisaadha. Warreen kaleessa gufuu qabsoo Oromoo ta'ee fi warreen kaleessa abiyyuma kanaa odeeggaru. Ilaa amma warreen qarshii takka akkaawuntii keessa darbaa namni addunyaa tana mara keessa jirtan jee assaayimentii abiyyiin kannee kute kan gaafa Minisootatti isaa fi lamma warreen assaayimentii sana mallee oofaa jiru jira. Warreen waan san uumeetu jiraas keessaa bahammoo ittuma jiranii ni qoranna jechuudha. Wal qoranneeti qabsoo hojii oofna. Akkas. Warreen assaayimentii san fudhatee ilaammatti jiru dhaabdan dhaabuu baattan ilmaan Oromoo akka nama ilmaan Oromootiif hadooduu taatanii ilmaan Oromoo gurgurina. Assaayimentii abiyyiin isin kannesan warri Minisootaa keessa jirtan warreen achirra dhaabbannee hojjennu assaayimentii san dhiiftan moo dhiifne waliif teenyaa jechuudha. Maayikii qabatee namni ijaa ooluudhaaf sabboonummaan hin jirtu. Mataa takka mataa keenya irraa kaanee wal qorachuu teenya warri waan kana qabsootan ni daleene jennu. Waa hedduudhaas deema dogongora keenyaas takkatti wal waan dogongora keenyaas takkatti wal himaa. Qabsoo gingilchaa oofu hanga qulqulluu ta'etu ilmaan Oromoo fiinxaan baasa. Hanga qulqulluu ta'etu ilmaan Oromoo fiinxaan baasa. Tana jala murree beeku. Warri biyyaani beekatan waan godhan itti himuun barbaachisu. Warri biyya alaa immoo laaphaa warreen dheengadda assaayimentii qarshii san guuraadhaa akkaawuntiin naqaamaarra jettan warreen harka lafa jalaatiin dalaydan waan sanirraa dhaabbachuu baattan warreen gaafa san ramadamtanii guuraa turtan hundi keessan takkaan if gabaasaa turreetii dhiifne. Nuti san keessaas hin jiru. Halaalumaa dhageenya ni beeyna. Abaluu eenyu abaluu faadha. Waan itti jiru namni dhiisuu qaba. Yoo dheengadda waan san godhe arra dhiisuu qaba. Akkas jenna qabsoon Oromoo gingilchaa ta'u wal gingilchuu qabdi namni. Wal gingilchee deemuu qaba. Oromoon hayyoonni keenyaas dirqama shororkaa jirtu dhiisanii walitti deebi'anii waa hunda godhuun hin jirtu. Namayyuu nyaatti qabsoon tun. Nuti Oromiyaan bilisoomuu baattu biyya addunyaa tana keessa jirra garuu humaan taanu ammoo qaamaan duurra surriin duurra wayya surrii teenyaan nu du'a nutis wanni kana goonuuf wanni kana waywaannuuf tanaafu surriin duunis qaamaan duurra caalti. Tanaafu Oromoo wanni godhuu qabdu hadhooytuu baafachuu waan garaa qabdu baafattee walit dhuftee waliin haasoytee qabsoos wajji godhuu abadan aboo Jawaar Mohaammed numa jeebar Oromoo tana mataa walit qabuu baadhu miila walit qabuu wallaaluu je. Oromoo yoo miila walit qabde chuma teessi qabsoon gootu. Yoo mataa walit qabde waan nama isii yaadee isiin deemuu qabdu. Sigale Oromoo mataa walit qabuu baadhu yoon dadhabe miila walit qabuun dadhabuu je. Oromoon silaa mataa walit qabatte mataa isiin deemuun dhabdu. Tanaafu Oromoo mataa fi miilaas walit qabadhaa. Dhaamsi sun dhaamsa jaba. Walit qabamuun teenya tun hanqam takka jabaattiidhaatu waan san nama jechisiisa. Oromoo yoo mataa walit qabuu baadhe miila walit qabuun dadhabuu. Akkasimi har'aan tana biyya keessaa Oromoon
wanni isinitti jirtu wanni dhaabotiin waan qeeroon ta'in dhawaa jala dhaaba Oromoo kan biyya keessa jiru tokkollee gabra daddeemu yaa taniifuu Oromoon qeeroo malee Oromoon sabboontota Oromoo warra qeeroo gargaaru malee waa takka illee hin qabdu jechuudha. Wanni Oromoo bilisoomsaatis qeeroo ilmaan Oromoo hidhamu laal Juwaar Mahammad gaafa laal akka isa yoo baasanis baasan yoo ajjeesanis ajjeesan ilmaan Oromoo garaa murattee qabsoo godhuutu irra wayya. Garaa murattee yoo qabsoo goote isaan saniifis dawaa qabda. Gaafa ati qabsoo godhuu dhabdee gabra taatee hafte hidhamtoota keenya kana nu duratti osoo laallee garuu nu duratti akka fedhan godhan yoo nuti caccallifnee teenya. Sigale yoo nuti callifnee teenye jara keenya ilmaan Oromoo kanneen hidhaa jiran akka fedhan nu duratti godhanii jechuudha. Oromoo osoo ilmaan Oromoo callifnee teenyu akka fedhan hin goone kaanee qabsoo tanatti finiinsuu qabna. Ka'i lafaa Oromoo ka'i. Ka'i lafaa. Ka'i lafaa hin sinjaa. Mee takka laa barreessaa warri as keessa jirtan sirriidhamoo ilmaan Oromoo sirriidhamoo badiidhamoo maaliin jee mee takka barreessaa. Oromoon wanni isiin itti jirtu yeroo ammaa mee takka naa barreessaa. Wanni ammaan tana jee ilmaan Oromoo kun wal ta'uun dirqama isaaniiti moo dirqama isaaniitii miti? Wal ta'uun dirqama isaaniiti moo dirqama ilmaan Oromoo dhaabootiin baalu warreen gaara jiranii fi warreen biyya keessa jiran akka sabaatti qeeroo fi woboon gaara keessaa wal taanaan dhumatte. Sigale qeeroo fi woboon gaara keessaa wal taanaan dhumatteen sinjaa. Yeah. As I'm just, huh? Yeah, I'm on live, huh? Okay, just play over there, okay? All right, thank you very much. Bye. Alaan jira. Oromoo mee takka naa barreessaa. Wanni nama jechuun jiru kun sirriidha moo sirrii miti? Oromoon warreen gaara jiran obboleeyyan keenya warri gaara jiran ilmaan Oromoodhaa obboleeyyan keenya kanneen gaara jiran qeeroo teenya takka sirrii yes or no mee wanni nan dubbachaa jiru ilmaan Oromoo kun wal ta'uun dirqama moo dirqama miti? Ummanni Oromoo waan godhuu waan qabu dhiiseeti waan biraa godhu jira. Namni garaa keessaa wal hin feene namni wal sakku akkami qabsoo godha? Sigale isaan naan deema isaan irraa aangoo qaba. Yeroon tasan jennuu miti ablee nuu qaramte ta ajaa'ibaati jira laaltee garta Oromoo. Haay hin jiru. Maaliif amma laal qabsoo Oromootiif faayinaali lamada Oromoon ol kaatee an Oromoodhaa jettee an biyyaan qaba jetteen falmattu yoo arra
garaa qulqulluun kaatee harka walirra kaayyattee qabsoo itti fufaatte namni wanni nu rakkaa ture amata 45 wanni nu rakkaa ture osoo diinni laal osoo nuti waliin araarsini waa'ee amantii teenyaan akkuma amantiidhaan adda nu guuraa turanitti akkuma amantii kiristaanaatii fi islaamaatiin adda nu guuraa turanitti akkuma duudaa garaa nu godhanii akkam beeynetti adda nu baasanii wal nu jibbisiisanii qabsoo Oromoodhaa qabri galchanii nuu kana amata 150 san nu bulchanitti maal godhan ifii isaaniitii waliin nu araarsan akkamitti nafxanyaan ifii isiitii waliin nu araarsite akkamitti jiiqa akkamitti naajiiqa tabe akkamitti akkitti isaa walitti nu araarsan osoo nuti walitti araaramin osoo nuti walitti dhufnee garaa keessaa walitti araaramin nafxanyaa waan nu goote simu waa'ee fakkeenyaaf tan dura tadiisi diisitti tan dura osoo hin ta'in tamaayii tarraa maayii bikki isaan itti walitti nu araarsan diisitti Qees Saamu'eel akkam godhan Qees Saamu'eel waa'ee Oromoo Jawaarii fi waa'ee Oromoo keessa dheeynan ari'anii charchii keessa akkasii mee hagam takko Oromoon suuqannootee horiite akkasii mee Oromoon duraanis garaa keessaa qabaachee irra beeytee turte ummata Oromoodhaa kanneen ortodoksii horii fi amantii ortodoksii hordofan warreen nafxanyaa akka isaan achi keessatti abiyuus godhaa turan duraanis beekanii jiran duraanis beekaa jiran tanaafuu osoonii fi shakkii tana keessaa fi garaagarummaan tun akkanuma suuta deemaa jirtuuti tan Waashingtan DC tan Qees Saamu'eel godhan addunyaa tanarratti ifa baaftee jechuudha. Namni uummata akkaan uummata tokko sababa siita waa'ee Islaamaa fi Kiristaanaa fi waa'ee Oromummaa tanarratti Qees Saamu'eel furmaata guddaa ta'e sababa ta'e jechuudha. Waan kana hoggan nuumi nafxanyaataan nu dalage jechuudha. Silaa waan tana nuti dalagu qabarra lafee isaaniitu Qees Saamu'eel tuqee isaaniitu diddiree tuqee ari'ee yookaan immoo abbiis godhee akkasitti falmannee akka waan kana amantii tanaan tokko taanu taane jechuudha. Tunis takka akkanaagaa. Kanaafuu warreen amantii Islaamaa fi Kiristaanaa kunu haala kanaan wal ta'ee jira. Warreen Oromoodhaa obboleeyyan keenya kan Oromoo akkamitti eegame mee haa jennu obboleeyyan keenya kan Oromoodhaa mee obboleeyyan keenya kan Oromoodhaa warreen amantii kan amata 45 qabsoo tana keessatti amantiin garagaraa nu godhanii qabsoo keessattis waan biraattis garagaraa nu godhanii qabsoo teenya sana laamseessan arraan tana karaa amantiitiin nagaya taanee humna qabaannee beeknee jirra dubbii isaanii laamseessaa jirti Oromoon bikka jirtu. Ogosti 14 Minisootatti waan goone agartan akka bareedatti Oromoon takka amantiin addaan baateen beeytuus warreen biyya keessaa akkas nu godhan kijiba dhandhaaranii ilmaan kiristaanaa masqala qabsiisanii kan Oromoon ta'inii fi abbaa garaa kan kijibeemu rabbiin sodaanne hunda islaamaan nu fixee islaamaan kiristaanaan nu fixee jechaa waan isaan odeessan san akka akkas hin ta'in agarsiifnee jirra jechuudha. Kasiimi itti fuftitun hayyeegaa dubbiin amantiitu rabbiin akkanatti ilmaan Oromoo kan amantii garagaraa qabu akka isaan tokko ta'an akka takkaa isaan waliin miidhin agarsiisee jira. Wal agarsiisanii jiranii isin warreen qabsoo tana keessatti amantiin hin ta'in
anguma barbaadaa fi naas sirra beekaa fi naas sii olii fi kana jettan maaliif qabsoo tana angoo dhiiftanii nama keetiif hoolaa ta'e jala deem obboleessa keeti osoo beeytu akkas ta'e akkas hin jiru diinuma kana dha'uuf jecha yoo akkas taate malee namanya wayyaaniin gaafa biyya seentu kanaatu ajajaan ta'ini hin beektu wayyaaniin gaafa biyya seentu kanaa ajajaan ta'ini addaan hin beektu namni kun saniifuu Oromoon hanga ifi walii gabbuutu ogguun ifi diina garte mataa ol qabattu ogguun ifi wala garte mataa walii qabdu yookaan immoo wal jaalattee waliin deemtu bilisummaan teenya akka jabatti hin dhuftu akka amma jeemnu kanatti akka jabatti hin dhuftu karaa amantiitiin Oromoon amma booda gargarni baatin jiru ammoo karaa dheeytummaa kaan dheeytaawaadha kaan gamas deemee anuma bichaan wal mari'ata ja'a kaan waan jaareni diiga kaan waan jaare diiga kaan ni dheeytawa kaan marii tiyya malee isin marii tana keessaa qoodan qabdani wan ummata sadeen kanaan nu cinqe sigalee tanaafuu warri sadeen kun walitti dhufee warri anaa namalee anaa ummatiyyaan mareedha juu kophaateen mareeteen koottu gamana mareedha warri anumaa beekaa anumaa dheeytaa hojuu dheeytaa miti koottu atiis warri kaanoos kajaaree diigu koottu atiis jaartee diigaan oolini jarri kun mataa walitti dhufee yoo qabate Oromoodhaan ni deema daddafee saniifuu Oromootiyya wanni godhuu qabdu Oromoon dubbiin jaalmarrootii fi dubbiin qeyroo yoo takkan taane karaa yookaan immoo wal keessa karaa mataa walii qabatanii yookaan karaa loluu yookaan wal quba qabatanii loluu hawaasni Oromoo kam gargaaree kam dhiisaa adda wallaale takkas tanii dhaamummaas qabsoo Oromoo tana gargaarsa biyya alaa keessaa barbaaddani ilmaan Oromoo yoo isin waan kana wal taatan Oromoon haareetti jaartee qaxxitaa laayinii akkaataa isin gargaartu jaarti warreen ammaan dur qabsoo tana keessatti kaan maarroo kaan shanee kaan minxoo jechaa turtan ammallee yoo san jechuu baattan kara biraatiin waan biraa jechaa jirtanii dhaabaa isin hin jenne arra wanni san dhabamtee jirti wanni amma jirtu maali ummanni dur qabsoo Oromoo tana keessatti kaan adda bilisummaa Oromootti wal qunnamu kaan kara biraatti wal qunnamu qeyroo jaaraa jenereeshina haariyaa bikka buusaa please ni qabdan ilmoo yoo ilmoon qabaanne ni qabdan ijoollee ollaa ni qabdan qeyroo sabboonummaa qabdu qeyroon amma as keessatti takka illee sabboonummaa qabni jirtu tokkoon argu maaliif summiin qaban laayinii adda bilisummaa Oromoo laayinii marroof jaaruu barbaadda qeyroo jaari hiiqi dura haraabanii fi tanaan dhaamsa kanama tokko isinii dhaaba jaaraa qeyroo waan kanaa gaggeessitee hawwanni gootu jaaraa akkatti hawaasa yaamtu kaataatti maarree gootu akkatti waa guurtu kaataatti wanni gootu kana keessattis jas qeyroo involvu godha jara keenya tuuni barbaachisaadha jechuudha tan lamada ilmaan Oromoo qabsoorraa if boodan jiinaa yooni fi qabsoorraa arra if booda jette lamada irti deebeesin dhaama yooni fi qabsoorraa arra if booda jette maali wani dhufu lamada Oromoon ol godhattee an Oromoof hin jettu akkas ammaan tana amata gaafa dirree dhawaa tana maarree godhan siidaalee fi nafxanyummaa maarreef deemanii milikiif deeman jechaa turre siidaalee ni buqqaasanii arraan tana laal gaafa Juhaar nuu hidhaa jechaa turan ka ammaa miti amata lamaa fi amata geenye eega abiyyiin qabatarraa eegalee eega abiyyiin jijjiiramee asii dubbii tana eegalerraa eegalee dirree dhawaa akkaataa inni akka lafa jalaatiin jara nafxanyaa jaarsisee saatana maarree jinnii kana hunda ati gidaara dhiigu jirta ummatuma kana jaaramee kana godha ummata mootummaa booda jira mootummaa ijoollee jirti ijoolleen dirree dhawaa gaafa jenneen dhageenye mootummaadhaa oguu jennu
maaliif namni keenya dafee narku mootummaa harka lafa jalaatiin ummata kana jaaree gargaaraa jira oguu jenne hin amanaan turre arrammoo saaxil baate ammallee ni jenna gaafa sinje yoo gaafa san calliftan siidaan calii calankootii fi kaayidammuura aanolee buqqaa arra nafxanyaan jechaa jirti amma kuno ni dhageessanii nafxanyaan siidaan harmura aanoleetii fi siidaan calii calankoo nu haa buqqa'u siidaaleen waa'ee uummata Oromoo kan gartee millik dura dhaabbatee lollole hundi nu buqqa'u qaba kana jechuun eenyutu je sodaaf hin jaan eenyu qaban abdii waraana mootummaatii fi abiyyi isa keessaan dubbadhaa jaan si gadhiisa namni dubbii si kadhatu eenyu si gadhiisa ijoollee si gadhiisa ijoollee xixiqqoo gurratti kana waatti himee kas jiini kan maarree jiinjee arrabsee arrabatti guutee si gadhiisa dhiisnu irraa ijoollee jee jetta ati immoo ijoollee mita jette beekuu danda'u sirra jira jechuudha gawwaan dhiis ijoollee jeeja haaqilli immoo kootu eenyu siimee jee ijoollee san gaafata karameellaan si bita ijoollee guu karameellaa bitteef fi waan bittee harka keesse abbaa kiyyaan naan jee haadha tiyyaan naan jee eessuma kiyyaan naan jee jettee siimti nafxanyaa nama erga beekuun dirqamaa jechuu akkasitti akka ijoollee irraa baasanitti saniifuu arraan tana siidaalee Oromoo kan abaaboo teenyaa kan milik dura dhaabbatan san OPDO'n jaarte ka isaan hin jaarin OPDO'n jaamiti ka Tigreen jaarte Tigree hayyama kadhattee OPDO'n Hasan Aliifaan waa kadhatanii waa katabanii uummanni kun isin dura hin dhaabbanne uummata akka abaaboo teessanii du'e kadhatee siidaa kadhaan jaarame kun siidaa akka gootaatti bittin gootee ifiteetii jaarrattee miti dhuga siidaa OPDO'n Tigree kadhattee aboo manguddoon tun tan akkana dhumte bar manguddoon tun tan milik dura dhaabbattee dhumte isinilleen milik kun isuma fixe maqaan keenya walitti tokko Oromoo tana gabroomsinullee akkam jenneetti dubbanne yookaan Oromoo tanatti dhaadachuu dadhabne yoo tana nu gootan onneedha onneeti siidaa isinii dhaabne jennee Oromoo tana waan feene jennaani siidaa nuu dhaabaa ja'aniiti siidaan calii calanqootii fi siidaan harmamuraa aanolee kadhaa OPDO'n wayyaanee kadhattee nuu jaarte siidaan jaaramuun ni jaalata namuu ni feena ammaan kasawaan kanaaf innaawa gammachuu bikkaaniif kaa'uu hin qabne namuu daran akkasitiin if beekagaa ammoo akka kadhaan nuu jaaramees beekuun barbaachisaa jechuu kiyya asirratti hin dhaamsa dabarfachuu barbaada waan kadhaan harkattee fi waan ifiteetii lappaatee harkatte adda ka kadhaan harkatte abbaan yoo fedhe sirraa fuudha yoo fedhe naassi kannee siin jeetii mataa keessa dhawa nama keessatti yoo kinuu sadaqaadhaa yoo kinuu ati bar nama kanaati siin ja'a waan kee waan ifii lappaatee daleeyde immoo abbaan fedhe rabbumaatu rabbumaa sii kanne rabbumaa itti si gaafata malee namni biraa si gaafachuu hin danda'u tanaan ja'a saniifuu ilmaan Oromoo guutuutti haqa kee falmachuudhaaf ka'i lafaa haqa kee falmachuudhaaf ibboodan jiin jaalmarroo ani akka nama tokkotti itti deddeebi'eetiin jira dubbii ta'e tana maaliifin siin jeeseeta mee seen ilmaan Oromoo jaalmarroo dubbii ta'e tana itti deddeebi'eetiin jira maaliifin siin jeeseeta akka nama hijaa qabateetii isin fakkaattaa qabsoon ijaan qabdu qabsoon ilmaan Oromoo irratti ijaan Oromoon si achittis jaaramuuf teessi quba qabaadhu waan ati harkatte kana Oromoon harkachuuf teessi quba qabaadhu arra chaansii ati harkattee ulee ati harkattee yookaan immoo qawwee ati harkattee ittiin ilmaan Oromoo gargaaruu dhabdee baatii takka guutuu baatii meeqa guutuu miidiyaarraa ilmaan Oromoo karaa dhaamsa si erganii fi dhaamsan barbaaddu ati hayyuudhaas ati gootaa fi hayyuun dhaamsan barbaadu ati wanni sirraa hafe arjummaa sirraa hafe arjoomu
waa lama qabda lamaan irraa takka sirraafi arjoomu sirraafi si galee garuu waan silaa qabaachuu qaban dhabaa jirtamma arjoomuu jechuun namni gootummaa namni waa sadii qabaata waa sadeen keessaa number 1 arjummaa qabaachuudha number 2 gootummaa qabaachuu number 3 hayyummaa qabaattee gootummaa qabaattee ati arraan tana yoonii fi arjummaan qabaanne arjummaa jechuun obboleeyyan kee gargaari kaleessa nan gargaarreettee irratti hin taa'ini arjummaa jechuun nama arjoomu nama waa arjoomu jechuun gargaarsa kaleessa nan gargaarree harargeen arraan tana kana bikka hundaa kaatee wanni jettu kun dheengadda nun gargaarre jettee isinitti noo gurre hin dubbanne namni silaa ijaa qabachuu qabu ilmaan harargeeti gootowwan harargee kan silaa qabsoo godhan kan darreetee kan dhumee jira dhugaa walitti himuuf firummaan hin baddu ilmaan oromoo sheer godha qabsoo oromoo ta jirtu tanaaf hin dubbachaa jira waan biraatii miti arraan tana jawaarii fi fakkaataan akka jawaar hundi isaanii mana hidhaa jiran qabsaa'onni oromoo kan kaleessa daggalaagalanis kan daggalan ta'anii kan achi keessaa waa godhanis hundi isaanii mana hidhaa jiran sabboononni oromoo mana hidhaa jiran dogongora namaatti fi mana hidhaa walii hidhaa fi du'aa fi hidhaan tokko tanan nama walitti gammaduun gaarii miti dhugaa dubbannatan waan takka takka wal dura dhaabbattan gizee kana namni gizee kana hijaa fixatee ka'ee loluu qaba namni hijaa silaa guuru harargeen hijaan beeytu kaatee loluu beeyti ugguu artees facaaftee deemuu beeyti ugguu waan san bikkaa dhabdee wanaan taanee beeyte bira teessee karkarsaan ooltu harargeedha tana silaatan hijaa isin qabattu isin cufa kutaa hunda 90 takka gasseenaniti humna oowwituu dargii cabsaniin saniin harargee cafaqaa turan wareegama lubbuu nam meeqaan nu bira wareegame oowwa namni kun osoo qabbaneeffatee lubbuun barin oowwa dargii cabse saniin harargeen dura dhaabbatte kan nam tokkolleen dura dhaabbatin daggaltii harargeessan ni beeytan isin ilmaan wallaggaa ni beeytan isin ilmaan arsiidhaa ni beeytan isin ilmaan nageellee booranaa ni beeytan isin hundi kutaan hundi ni beeytan daggaltii teessan gobeellee turte harargee daggaltii teessan carcarcirroo turte carcarcirrootii fi xirroo fi gobeellee jidduu tan kutaa dubbee kutaa kudha takkaa turte gobeellee peentaagoonii oromiyaa tan waliigalaa turte gobeellee aanaa haramaa jala jirti gobeellee abbootiin jaarraa abbaa gadaatii fi elemoo qilxuutii fi walaa ammattaqii walaa mulis gadaa gootawwan keenya hattaa gootawwan keenya kan baala keessattii fi arsii keessatti hattaa gootawwan keenya kan akka waaqoo guutuu hundi isaanii gobeellee san keessaa qooda fudhachaa turan ilmaan arsiitii fi ilmaan wallaggaa ilmaan shawaa ilmaan kutaa kudha takkaa ka gobeelletti qooda keessaan fudhatanii jirtu gobeellee fi carcarcaroo jidduu gaafas irraa eegalii dargii tana keessarra ilaa haga wayyaanee seente harargeen akkasitti dura dhaabbattee murruqii arra wallaggaa fi gujii keessaa deemtu sana duraan beeyna akka qabsoo beeynutti walumaan beeyna qabsoo ammoo laalaa san akka garra ni beeytan hijaan qabanne akkammaas haatee shawaan tun yookaan immoo dachii oromoodhaa saamamtutti namni dura ka'ee amboo booda harargeedha haramaa fi awwadaayi obboleeyyan kiyya buraayyuu fi kana maaliif beeyte harargeen ijoolleen teenya harargeen guutuu kan sossoote hijaan beeytu harargeen dammaqinsa isin dammeeyte kanaatu ummataa ol dammaqee jira jechuudha dammaqinsa kana gowwattiin fudhatina wallagga arsi jimma nageellee booranaa
shawa wallo guji yaa ilmaan oromoo yaa kutaa oromoo yaa ilmaan oromoo gizee tokko ka'e haa hijaa walitti hin qabatina asirratti wanni hin dhaamuu barbaadu Harargee fi Wallagga wanni hin tuqu jiruuf bikki ibiddi irratti bobba'aa jiru sani dheengadda Harargee keessatti akkasii ibiddi bobba'e Harargeen ijaan qabanne ilmaan Wallaggaa dhugaadhaa ibiddi isin irra bobba'ee dhumtan dhumaa turtan ammallee dhumaa jirtan ammoo qawwee kukkutaa qawwee haga tokko isin bira jira namurra isin qawwee xiqqoo qabaataa jira dheengadda Harargee qabaachaa ture Harargee qawwee dhiisii mancarraa kan osoo tana dhageessuu teessee akkaataatti kutaa biraatti hojjiyaa marroo boruu loluu teessu anna dhibdeetiin ammaan tana siin ja'a. Ilmaan Oromoo akka galaanaatti gaara keessa yaa'u ka galgala gabbeesse qabsoo isaa godhu kana yoo callifte namni rakkate numa baaballotti Harargeenis jaaramuuf teessi tana shakkiin godhin Arsiinis jaaramuuf teessi akka ati waraana hidhattee qabattu kanatti hidhamtee guuttattee qabaachuuf teessi Arsiinis akkasuma ilmaan Harargeetis hatattamatti jaaramuu qaban osoon feene lubbuutu isaan jaarsa ni jaaramanii quba qaban ani Wallaggatti ilmaan Wallaggaatiin fi hawaasa Wallaggaatti dubbachuutti jiru marrootti dubbachaa jiraachuu akkimma isin jirtan kun akka gammachiisaa miti akka nama quubsuu miti waan kana silaa labsuu qabda koottaa gama keenyaa ilmaan kutaa 10 namni juu silaasi ture koottaa ilmaan kutaa 10 yookaan bika akkasii jaarama waraana isiniif ergina jattee diina kanarra diina ilmaan Oromoo kana godhe ilmaan nafxanyaa kana kana godhe royaasuu sirra jira hagana ilmi namaa haga ilmaan Oromoo shakkii waan biraa shakkan takka keessa geenyee jiraachuu maaliif ilmaan Oromoo dhumaa jira ilmaan Oromoo tun ta'uu baattus pilaan biin keenya ni jaaramtanii miti ni jaaramtan shakkii takkan godhina marroon biraa isin keessaa isin warra osoo namni dammaqin if jaaraa ture maaliif elemoo qixxuutiif ijaarraa abbaa gadaa si keessaa kute kaa mul'is gadaa si keessaa kute mul'is gadaatiif ijaarraa abbaa gadaa elemoo qixxuu ammattaqiin as bahuu qabaa jechuudha as bahuu qabdaa tana tas baastu gaafa san kabajaa qabda gootummaan ta'e qawwee wajji ta'uu qabda irraa booda ilmaan Harargeedhaa ilmaan Arsii ilmaan kutaa hunda takka gootummaan ta'e san qawwee wajji ta'uu qabda irraa booda harka wal qabdanii ilmaan Oromoo harka wal qabdanii shimalaa fi qawwee ulee qabatanii dubbiin san bira kuttee jirti dubbiin ilmaan biltsiginnaatiif ilmaan nafxanyaadha gaafa ilmaan nafxanyaa kombooyin makiinaa meeqa naqan harka lafa jala dalagaa turan abiyyiin naqaa ture ilmaan nafxanyaatiif waan amma godhu kana duraan dalagaa jiran abaluu qawwee naqate ka qawwee naqate kana hiikaa mootummaa guu qabatte kana saba isaa namni saba fi akkana hidhachiisa yoo mootummaa qabatellee abiyyiin saba isaa qaccelloo hidhachiise harka lafa jalaatiin Oromoo hidhallu harka wal qabdeen du'i nama booda yaa ilmaan Wallaggaa yaa ilmaan Arsii yaa ilmaan Shawaa yaa ilmaan Walloo yaa ilmaan Nageellee Booranaa yaa ilmaan Jimmaa yaa ilmaan Gujiidhaa bikka takkaa haaguu wanta tokko dhufte Harargeen maarree kaatee jetteen taa'in ka'u guyyaa san dhaamsaanillee yoo ni fidu bubbultee guyyaa tokko lama taa'amtee intarneetiin dhabamellee bubbultee dhaga'uun oltu ka'e Harargeen kaatee Shawaan taa'uun qabdu Shawaan kaatee Wallagga taa'uun qabdu Wallagga kaatee Jimma taa'uun qabdu Jimma kaatee Nageellee Booranaa taa'uun qabdu Walloo kaatee Harargeen taa'uun qabdu Harargeen kaatee kutaa hundi taa'uun qabdu akkas isin hin jenna Oromoo kanaafuu qabsoo Juhaar Mahammad
harka isaanii jira namni harka namaa jiru akka nama du'eeti hidhee jira namni hidhame namni mana hidhaa jiru akka du'e laali yoo jiraate goota Mandela yoo du'e goota oli Mandela akkana Jawaar Mohaammed du'us jiraatus inni tasaa gootummaa isaa fudhatee jira jaalattuu jibbitu gootummaa fudhatee jira namni biyya isaa galee waan akkanaa godhe akka keenyaatti paasapoora isaa qabatee hin kaa'u jee shariyaa godhee lubbuu isaa eegaluu hin dadhabne tana waan rabbiin sii kanne gootummaa rabbiin sii kanne namni namarraa fuudhuu hin danda'u arjummaa rabbi sii kanne namni namarraa fuudhuu hin danda'u hayyummaa rabbi sii kanne namni namarraa fuudhuu hin danda'u ati immoo gootaa fi hayyuu taatee yoo arjaan taane darree namaa taatee hafta kanuma akka nama loleetuma lolli isaa bikkan arkanne kanuma akka haasawni isaa kun silaa hayyuudhaa bikkan arkanne jara kana hunda maaltu caala obboleeyyan kiyya walii raabsaa gootummaa fi arju laal gootummaa fi hayyummaa arjummaatu caala nama arjaa ta'e abbaa gadaa ta'a ati abbaa waraanaa taateef abbaa gadaa ta'uu hin dandeessu sirna raabaadorii fi sirna gadaa keessatti ati hayyuu taateef abbaa gadaa ta'uu hin dandeessu waan si ajaa'ibsu keessa waan addunyaa tana keessatti akka gaarii nama gammachiisu maaliif hayyuun haasawaa beekaa abbaa gadaa ta'uu hin dandeenye maaliif goonni gootaa abbaa gadaa ta'uu hin dandeenye jennaan arjummaa yoo hin qabaanne abbaa gadaa ta'uu hin danda'u sadeenuu waliin qabaachuu qabaa yooniif gootummaa dhabee hayyummaa fi arjummaa qabaate gootu abbaa gadaa ni ta'a yooniif arjummaa fi gootummaa qabaate abbaa gadaa ni ta'a ammoo arjummaa dhabee hin ta'u gootummaa hin guutu sirna raabaadorii fi sirna gadaa keessatti maaliif nama ifii dhiisee nama nyaachisu arjummaa kanaatu lameenis guutuuf keessaa qaba akkamiji namni arjaa waa kannatu gootaa beeki namni waa kannatu goota namni waa kannatu kun goota waa lamaan ukkatti keessaa qabuun isiniima namni waa kannatu kun goota luuyni waan kan gabaabdumatti ne duraa dhumtii ja'a gaafaan dulloome maaliin nyaaddaa ja'a gizeen amma kannee fixe maalee ja'a luuynummaa irraa dhufti yoo kannee hoo tootaalii arjummaa fi jaynummaa keessaa qaba kanninaan automatically jaynummaa fi arjummaa keessaa qaba kanninaan arjummaa fi hayyummaa keessaa qaba maali jennaan hayyummaan namni hayyuun beela'uu isaa beekeeti namni kun humanitiidhaa sa'uu beekeeti namni beelee kun miidhamaaf ta'uu isaa beekeeti yaadeeti waan san qaceellotti gayyaadee osoo inni miidhamne yoon hin kanneef joo itti yaadeeti waan hayyuu yaaduus arjaanni beekaa waan goonni qabuus arjaanni beekaan achi keessatti munguddoon namni arjaan ta'in abbaa gadaan ta'uu jaani jechuudha isinii galee sirna raabaadorii keessatti dillee abbaa gadaa ta'ee deemu kun amman beekan akkam nagumallaa haasawaa hin beekne kaysaafuu harargee tokko faa laa ilaaha illallah nama abbootii gadaa isaanii isaan duraatu hin beekne abbaa gadaa godhatan abbaan gadaa si duraa eenyu abbaa gadaa si duraa 2 3 4 5 lakkaa'u qabda warra abbaa gadaa si dura ta'e warra abbootii gadaa teenya tan calii calanqoo dhumte abbaa gadaan beeynitu abbaa gadaa jee fiyyaama eenyu abbaan gadaa eenyu kan lola san labse nama beeynitu abbaa gadaa ta'e jeddeema abbaa gadaa abbaa qualification abbaan gadaa qabu dura arjaa ta'uu qabda nama nam tokkolleen irraa hin jenne nama maqaa isaa guudhaan way namuuju ta'uu qaba nama biratti nyaanne nama biratti nyaanne nama obboleessa kiyya jee kun obboleettii jee gamanan gorre nama straight nama haqa rabbii san akka rabbiin jeesanitti xiqqoo malee hasaabota ol warra sadarkaa hasaabota
warra ta'uu danda'u jechuudha abbaa gadaa jechuudha. Qualification isaanii. Nama lubbuu obboleessaa ragaa irra bahu dhugaa san irratti sadarkaa dhugaatiin. Nama sanii abbaa gadaa namni ta'u abbaa arjaa tana jabeessa arjummaan safaaxaa miti. Namni waa sadaqatu safaaxaa miti fakkeenyaaf ni siima. Maaliif rabbiin zakaa gizee kannatu baasii jee dirqa parsantii itti godhee nama kanaan luuyna dubbiin zakaa sanarra jirti. Jaynummaan itti jirti. Namni maallaqa gabbaasee miliyoona meeqa kannu ni takkata. Bikka san laaltanii zakaa wanni rabbiin achi keessatti zakaa godheef arjummaa sanii fi waa hundummaa fi haqa sana guufirraa baafte. Sii guutu rabbiilleen achi keessatti islaamummaa sii guute. Arjummaa san keessatti arjummaa san guunnaan islaamummaan ta'eetiif yookaan immoo akka amantii ta'etti illee waa qabda. Akka amantii biraattis akkasi. Soo saniifuu obboleeyyan kiyya dubbiin teenya ijoon dubbii teenyaa tana waan na dhageeffattaniif galatooma qabsoo Oromoo irraa ibboodan jiina. Fayyaadaa warra biyya alaatii fi biyya keessaatis waan gootaniif qeeroon galatooma qeeroon ala bulaa jirtu akkasumatti galatooma warreen daleeydanii waa gootan namu akka dandeenyutti waan gooneef galatooma waliin jecha warreen ammoo warreen biltsiginnaadhaaf yookaan immoo abiyyiidhaaf qarshii takkitti san ilaa ammallee deemsaa jirtan wal qorachuu teenya qaceellotti information ajaa'ibaan nu ga'e warreen waan goonu keessatti dogongora gootanis hawaasatti takka waan dheengadda ta'e harka dhibba waan nama gammachiisaa daleenee waa'ee abbootii amantii Minisootatti akkasitti hiriiraa wajjin guutuu gaggeessine waan hafe waan jiraa waan godhamees dogongora irraa waan godhamees irraa wal qusachuun gaariidha. Takkatti hawaasa Oromoo warra ija ta'e hundaa gabaasaa waan jiraa ningiyaan waan achi keessa jiraatis ningiyaan shakkiin godhin tana. Gayuuniif hin ta'a qaceellotti qabsoon Oromoo akka fuula dura deemtu akka hin qancarre qulqulluudhaan dalagu baha maayikii fi yookaan immoo ilmaan Oromoo kana karaa achitti waatti odeessanii asii waatti odeessanii achitti waatti odeessuun mataa walii qabuu irratti duratti isaan hunda waliif fidanii mataa walii qabuu irratti ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo warra qabsaa'u qeeroo irraa eegalii hunda isaanii san ta'uu qabdi. Wanni kun clear ta'uu qabaa jechuudha. Saniifuu waan bareedduu deemaa jira waan xixiqqoo irratti wal gorfachuun barbaachisaa sirreessuunis barbaachisaa. Waan hedduudhaa tana namootaan gagga'uun ni jira namoota sanni gaggeenyaanii qaceellotti akka jabaattu goona waan biraatii miti. Akkasiin qaceelloo jabaattu akka kanumatti hoo jennee jalaafnuu miti. Akkanumatti hoo jennee fakkeenyaafin isiniif hima dubbii fida. Ilmaan Oromoo nam tokko namachirra dhaabbatee kanuma waa'ee Oromoo tana laal. Kajaarraa abbaa gadaatii fi ilmoo qilxuutii fi hallaal mul'is gadaatii fi waaqoo guutuutii fi hoggantoota keenya hallaal Taaddasaa Birruu daranii jira. Kan dhaabbatee gizee fedhees Oromoo kana dammeessee wanni jiru. Galii isaa maayyii irratti amanuu qabda. Minisootaa tana keessatti nam meeqaatu dindila ilmaan Oromoo godhatee kutee arraan tana biltsiginnaa fi arraan tana OPDO fi abbaa garaatii fi nafxanyaa ta'ee jira jechuudha. Irra guddaan isaanii warreen akkanatti qabattanii akka ibiddatti qabsoo teessan tana community Oromoo tanaas jabeessitanii teessan ejjennoo teessaniin qabdanii teessan dhalaa fi dhiira jidduu galatooma. Manuma community Oromoo kan Minisootaa kana qabdanii jabeessitan galatoomaa isiniin jenna. Warreen ammoo achumaan ilmaan Oromoo dindila godhatee kutees ni beeytan takka ni beeyna ilmaan Oromoo hundi. Kanaafuu namachi dhufee namoota Oromoodhaa kana hunda isaanii ilaa haga qabsoon teenya bilisoomtuun amanina abbaa fedhe anarraa eegala abbaa fedhe amanina boru dindila si godhatee kuta. Ani bikkuma 90 takkaasan jiran mallee abbaa fedhe immoo amanina naasi amanina anumarraa eegala. Namni Oromoodhaa irra guddaan isaanii hawaasa dura bahee yookaan immoo namni Oromoo hawaasaaf dalagee ogguu mana duuba garagalanii dubbisan
achumaan shaantaa isaa fudhatee hawaasa dirree darbee kutaa jechuudha. Kanaafuu nuti achii Abiyyi must go jenna long life Abiyyi siin jannichi taa'e. Si galee warra long life Abiyyi juu adda baafachuu amma Abiyyi must go siin jeeti booda guunii fi garagalee achi garagaleeti mana duubaan long life Abiyyi siin jechuu ta'a. Arkuuf teessa meeqa garree takkaa mi lamaa mi sadii mi afurii mi amata meeqa as keessa jirra. Takka lama sadii afur isteeppii shanii isaa keessa jirra warra waan akkanaa tana godhaa jiru. Soo saniifuu warreen har'aan tana Abiyyi must go boru long life Abiyyi juu adda baafachuun amanuu miti abbaa fete namani qabsoo keessatti mataan naqii qabattee dhugatti hin fudhatin mataan naqii olii galloo ofi abbaa fedhe ka dhufee waa siimu ka juu ka dhaqee qabsoo tana wareegame malee nama hanga qabsoo tana seenee wareegamu hinuma namanin meeqaan tami kan mana duuba garagalee ilmaan Oromoo gurguru kamma Abiyyi cinaa ta'a warra guddaan cinaarra guddaa warreen qabsoo Oromoo keessa tureera warreen fuula Oromoo dura dhaabbatee amata meeqa umrii meeqatti fixate warra guddaan kamma akka gorsaa Abiyyi kan Daawid kan internet hin muramne juu qabsaawaa Oromooti bara ka Oromoon qabsaawaa keenya jettee jala deemtu shuuf amata meeqaan tamu Daawid ibsaa kasimi amanni kam long life Abiyyi hedduudha Minisootaa tana keessa illee hedduu addunyaa tana keessa illee hedduu ammoo najjaan haga tokko haga rabbiin surrii isaanii hidhe hidhamanii jiran gaafa waan san garagalanii dhiiga Oromoo xuuxuu eegalanii irbuu san diigan irbuu eega diide booda surriin isaanii garagalteeti haasoo hin beekan namni haasoo akkamitti haasoo Daawid haasoo internet haasoo internetiin muramee Daawid kan Abiyyiidhaaf wanni kun gorsaan Abiyyi wanni maali gaa internetiin muramne internet akkumaan jee haasoo wallaalee dubbisan hanga namni addunyaa boo maali fardaan hangana yattuun haga addunyaa maali fardaan akkana yatteeni interview gootu please Daawidee nyutisa maqumaa wallaalee mee maqaa isaa na kataba ka dabrisummaa Oromoo tana keessa ture ka Daawidee nyuti mee na kataba Leencoo Baatii dhiifama Daawid ibsaatiin jeereef Leencoo Baatiiti yep fayyaade مبروك excellent so sanifu nama Leencoo Baatii faa jiraachuu nama qabsoo Oromoo tana keessatti yeroo dheertuu ture ilmaan Oromoo qaceellotti harkatti kananii amananii faa jalaan garuu inni keessatti qabsoo Oromoo tana keessatti illee dilasanii miti ammoo qabsaa'aa Oromooti kanneen akkasii hedduu jiraachuu fakkaata akkasii nam tokkollee amanina nama tokko guuniifis dura ba'ee liidara ta'ee lafaaqee mana duuba garagaleeti jaraa wajji maratee kuta kana ka Oromoo laamseesee ka Oromoo waa godhu namni Oromoon haga gootummaa isaa guutee haga du'u amanuun gaarii miti si galee Daawid ibsaadhaa dilii fixatee jira dilii irraa dhiqanii jiran shanee maarree jedhanii haga gaafa dura namni kun Facebook irratti fi namni Facebook dura haasoo wanni itti baran shanee fi maarree fi jinni jedhanii wal jam'aata tokko ta'anii adda bilisummaa Oromoo tanaas ta'an qabri galchanii
taammaarree godhanii wal rifanii haa akka kutaattis wal jala yaa'anii shanee tanarra jaaramanii akka kaan qabsoon dildisan deemtee arraan tana deebitee ammaas isuma akkasii arrabsan san faarsuu eegalan jechuudha. Daawud Ibsaa itti gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo kan biyya jiru dilii dhiqatee jira. Warri akkasitti arrabsaa turtanii fi warreen balaaleeffachaa turtan yoo telefoona isaa qabaattan akkanumatti chumaan ni gorsee maarreen jiinaati dhiifama jaan. Tanaan akkanuma tokko dhaabsisanii dhaamarra deebi'ee saniifuu ilmaan Oromoo qabsoon teenya itti fufuu qabdii ammoo laawwaan garaa keessaa fixadha. Kutaan sadeentun keessaafuu Wallaggaa fi Arsii garaa keessaa fixadhu. Hijaa garaa keessaa fixadhu qabsoo kee wajji godhi. Fixadha guutuutti hawaasnis hawaasa gad ifiif summii teessan tana ummata Oromootiin geessan jechuudha. Fixadha hawaasa keessaa fixa. Akka hawaasa neexanii hawaasa keessan neexanii summiitti neexanii wanni gootan fixaadhaa qabsoo bikka takkaa godha. Qablee ajaa'ibaa tanafxanyaa harkaan isin qaba. Qablee ajaa'ibaa ilmaan Harargee, ilmaan Arsii, ilmaan Wallaggaa irra deddeebi'eetii nima. Oromoon takka amma tokko ka'eeti kan waan tana dhaga'uun feene. Ka waan tana godhaa ture. Maartonni Oromoon takka addaan hin baasin kijiba. Tanaa miti Oromoon afaanii miti garaan wal ta'u akkamma jarri Oromoodhaa jarri Oromoon kiristaanaatiif Islaamaa fi waaqeffataan amma takko taate diinaa tokko godhe. Nafxanyumaatu ilmaan Oromoo kan amantii takko godhe. Reefu dubbadheen ture. Nafxanyumaatu takko godhe ilmaan Oromoo. Nafxanyumaatu ilmaan Oromoo amantii Islaamaa fi kiristaanni akka qaceelloo daranuu wal ta'u godhe. Ta diisii yaadadhaa tan reefuun tana dubbadheen ture. Taqees Saamu'eel kasime Taqees Saamu'eel fakkii ta'uu qabdi jechuudha. Akkasumatti warri biyya keessaatis duraanis itti jira fakkii taatee isinis ilmaan Oromoo kanneen Arsii, kanneen Wallaggaa, kanneen Harargeedhaa maaliif ba'a? Dhiisaa hijaa fixadhaa. Hijaa uummata Oromoo keessan neexan ifiifmaa deebi'aa keessaa guuraa. Nuti takkaa qabsoo bikka takkaa godhuu qabna. Jaa dhiisa olaantummaa Harargeen deemtuun jalayaa, Arsiin deemtuun jalayaa, Wallagga taatus jalayaa, abbaa feete hay nafxanyaa jalayaa irra jira. Wallagga jala deemurra nafxanyaa jala deemuun naarra jira. Wallagga jala deemuun naarra jira. Hay wali dhufti. Ani nafxanyaa jala deemurra Tigiree jala deemuun naarra jira. Innaa Wallagga dhiisi obboleeyyan keenya dhiisi. Ilmaan adeeran keenya obboleeyyan keenya dhiisi. An wayyaaneen irra filadhata. Oromoo masan naanaara jettu. Nafxanyumaa fi abaaboo batiyya san naa faarsitu. Feetuna na gabroonfattullee haganaan filadha. Wallagga maal balleessite? Arsii maal balleessite? Ani nafxanyaan na fe'achuurra ilmaan Arsii obboleeyyan kiyyaa ilmaan adeeran kiyyaati isaan yoo naan deeman maali? Maali rakkoon? Maali rakkoon dila kana summiin? Ilmaan Arsii yoo siin deeman maali ilma Wallaggaati? Maali dila kana summii gara baadhattee deemuun? Maali ilma Arsii Wallagga yoo deeme nuun tunundi dhabamuu qabdi yeroo gabaabduu tana beeka diinni tanaas ni beeka. Waa lama qabna chaansii dafnee wal taanee waan kana godhaa yoo tanan goon immoo hatattamaan waraana Arsii keessa jaartee loluu. Hatattamaan marroon biraa jiraattee loluu. Hatattamaan nageellee Booranaa keessatti marroo biraa jaartee loluu. Walloo ni qabdi. Marroon lamadaa kan jaaraman ifiif jaara walloo. Hatattamaan mataa walit dhiftee qeyroo waliif fiddee qeyroo fi woboodhaan loluu ni dandeessa. Harargee Wallagga. Harargee Wallagga. Arsii mataa walii qabadhu. Shawaa mataa walii qabadhu. Shawaa goonni keessan Hacaaluu Hundeessaati. Goonni keessan gootaa olii Hacaaluu Hundeessaati ka isin tokko godhe. Mootummaan addaan isin fuutee ilmaan Oromoo irratti isin hin jinneessin.
OPDO deddeemtuu fi abbootii garaa ta biltsiginnaa taate tana laalin haagi tokko harki dhibbarraa harki 80 ilmaan Oromoo kan shawaa gootummaa fi jeenummaa qabdan sabboonummaa qabdan haga harka diidamman deddeemtu tana kiliin godha dhaamsa keenya guddaan kana kiliin godha arraan tana akka waan nama deemarratti wallolu ilmaan Arsii mootummaa keessaa guusitanii ilmaan Wallaggaa mootummaa keessaa guusitanii ilmaan Harargee mootummaa keessa namoota hunda keessaafuu ilmaan Wallaggaatii fi ilmaan Arsiidhaa guusitanii jara khaalii guusitanii akka nama wallee akka nama gartee biraa takka walloluu irratti gabrummaarra namni waliin dhiibu tun gabracha keessatti mootummaa biraatii isin harkaa qaba mootummaa nafxanyaa harkaa isin qaba naatutti aanaa waliin fixina naatutti aanaa wal fixan tana diiguu qabda mootummaan diigamuu qabdi akkamin namni mootummaa nafxanyaatii fi mootummaa biyyitii fi mootummaa wayyaaneetti mataa qabatee anaad isaan jalan mataa qabatan wal nyaachaa turan ni beeyna satana OPDO'n waan godhaa turte sootaniifu wanni nu baasaa nuti tokko taanee diina kana firraa dha'u nafxanyaa amma tan duriin gargare tagaafa nafxanyaati nafxanyaan tagaafa Mangistuu Hayilamaariyaamii fi tagaafa wayyaaneetiin gargare nafxanyaan tan gaafa Hayila Sillaaseetii fi tan gaafa Minilikii deebi'e irra daran irra badduu taniifu Oromoon tokko ta'uun dirqama yoo tokko hin taane marroo yoo tokko hin taane uleen ilmaan Oromoo fixusiisni moo fixi ni jaaramtaa mi kafeete jaarame gaafa ilmaan Oromoo kana fixanii gabroomsanii kaan abbaa garaa godhanii kaan leenjisatanii gama keessatti as garagalchan siitu beekaa jechuudha arra ilmaan Oromoo akka gaara yaa'u kana qabattee lolchisiifachuu dadhabdee yoo kan kabiraa jaartee obboleeyyan kee ibjaaraadha jettee ibjaartee wanni jabtu hijaa qabattee wanni ati deemtuun tun akkas hin baafneen siin akka ati boruus nyaadhamtu si booda wayyaaneen nyaadhama arra ilmaan Oromoo nyaadhamanii laamshoonii kan nafxanyaan gama gar qawweetta kan ta'eef jalate ooftee si garagalchite ni beeytaa waa kara dheetuun qabdu daaraa si godhan ilmaan Oromoo yoo ni fi ati ilmaan Oromoo arraan tana gargaaru baattee Harargee deemaa ibjaara yookaan dhuftee keessa dhuftee jaartee yookaan deemaa ibjaara jaarama Arsii jaarama wanni biraa haftu diinaatu irra maarreedha wanni kalee sana haftu qurramni kalee hafu Arsii jaarame bika kanaa walaaqun namnu kanatti maarree haguun jettanii yoo tanan taane ni nyaadhamtan yoo tanan taane Oromoo ka'iitii jaarame isinilleen ni nyaadhamtan yoo tanan taane pilaaneen keenya isin lamaan wal taatanii qayroo fi woboon wal taatee kutaan hundi jala deemtee diina kana dha'u yoo tanan taane Harargee jaarame Arsii jaarame Wallagga jaaramte bikka ati dheexuun ilaalla eega arraan tan ilmaan Oromoon gargaarra wanni nan tana juuf jaa ilmaan Wallaggaa yoonii fi arraan tanii jaa fixxee waan kana gooruu baattan ni nyaadhamtanii jibbansa keessanii fi miti waan as deemaan laallee garra ilmaan Oromoo kana adda baasanii hiisifataniif jala oofan dhufanii isin xuruursan maaliifin gaafa isin lolchisiifatanii dhufa Wallagga irra bobba'uu fi Arsii irra bobba'uu fi Harargee irra bobba'uu fi Shawaa irra bobba'uu mi dubbiin tokkummaadhaan yoo haatee bobbaatanii nyaadhamta arra chaansiin amma kanaafuu hijaa biraatti hin fudhatina garaan na gubate tokkummaa teessan fedhuu fi an tokkummaadhaan loltee Oromoo yoonii fi lolteen barbaada walirra illee laaluu tanaan dadhabe waan na dhageeffattaniif galatooma dadhabeetiin jira bakka mataan dubbiin Oromoodha akka malee mataan nyaatte nageetti